Paartiin badhaadhinaa damee magaalaa Finfinnee sosochii duulana filadhaa bakka dargaggoonni magaalattii argamanitti paarkii indaastirii Galaan Guuraatti geggeesseera. Sosochii duulana filadhaa kanarratti argamuun kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee ergaa dabarsaniin yoo uummanni keenya nu filate karoora Itoophiyaa biyya fakkeenya taate taasisuuf qabanne ni milkeessinaa jedhaniiru. Hiyyummaa seenaa taasisuu kan dandeenyu yoo cimnee hojjenne qofaadha jechuun kantiibaa Adaanech Abeebee dargaggootaaf ergaa dabarsaniiru. ኢትዮጵያ እየተገነባች ነው። ኢትዮጵያ ብልጽግናዋ እንዲረጋገጥ እልህ ገብተን እየሰራን ነው። ኢትዮጵያን ijaaramaa jirti. Badhaadhina Itoophiyaa mirkaneessuu fi xiqqidhaan hojjechaa jirra. Badhaadhinni Itoophiyaa yeroo mirkanaa'u eenyumayyuu caalaa kan irraa fayyadamu isin dargaggootadha. Har'a qormaatilee garaagaraa keessa darbaa jiraachuun keenya beekamaadha. Qormaatilee garaagaraa keessa darbuun hojiiwwan badhaadhina biyyattii mirkaneessanii fi lammiilee giddu galeeffatan hojjechaa jirra. Rakkoowwan yoo heddummatan iyyuu rakkoof osoo harka hin kennin yeroo hunda fiigichaan hojjechaa jirra. Sababiin isaa rakkootu jira jennee yoo harka marannee teenye rakkinni nuuf ijoollee keenya dhaala waan ta'eef yoo hojjenne qofaadha hiyyummaa seenaa taasisuu kan dandeenyu. Kanaaf badhaadhinni Itoophiyaa tokkummaa fi tattaaffii ijoollee isheen qofa akka mirkanaa'u beeknee waloon haa hojjennu jedha. Nuti akka paartii badhaadhinaatti rakkinootaaf sababa tarreessuurraa yeroo hundaa warra furmaata kennan ta'uuf hojjechaa jirraa kan jedhan kantiibaa Adaanech yoo filatamne waan raawwachuuf karoorsine hedduu qabnas jedhaniiru. ከፊታችን ባለው ጊዜ ደግሞ የኢትዮጵያ ሰላም በሁሉም ቦታ በተሟላ ሁኔታ እንደሚረጋገጥ ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ። yeroowwan fuula dura jiran keessatti bakka hundaatti nageenyi Itoophiyaa akka waara'u isiniif mirkaneessuun barbaada. Fuula duratti hojiiwwan amma hojjennee kan caalu dachaa hojjennee firii gaarii akka galmeessisnu isiniifan mirkaneessa. Hanga har'aatti hojiiwwan hojjenne hunda keessatti isin dargaggoonni nurraa adda osoo hin ba'in hojii tola ooltummaatiin nageenya jiraattota keenyaa mirkaneessuutiin dhaabbii biqiltuu ashaaraa magariisaatiin magaalaa keenya qulqulleessuu fi miidhagsuudhaan nageenya magaalaa keenyaa kabachiisuun wal qabatee deeggarsa keessaniin alaa hojii nuti milkeessine hin jiru. Kanaaf maqaa koo fi maqaa bulchiinsaa magaalaa Finfinneetiin isin galateeffadha. Itoophiyaan ofii isheetii oomishtee nyaataan akka of dandeessuuf sosochiin eegalame cimee akka itti fufu ni taasifnaa kan jedhan kantiibaa Adaanech humna hojjetuu fi biyyee gabbata osoo qabnu kadhaaf harka namaa hin ilaallu jechuun dargaggoota onnachiisaniiru. ስንዴ በመለመን ብዙ ተዋርደናል። አንገታችንን ደፍተናል። Qamadii alaa kadhachuudhaan salphannee boquunis nu cabee ture. Sharafa alaa xiqqoo argachaa turrellee qamadii alaa galchuun baasaa turre. Lafa gabbataa akkasii fi uummata jabaa akkanaa osoo qabnu qamadii kadhaan alaa galchuun salphina jennee cichoominaan xiqqii keessa gallee hojii hojjenneen qamadii biyya keenya keessatti oomishuudhaan nyaataan of dandeenyee gara alaatti erguu dandeenyeerra. Lafa Itoophiyaa 50% qofa reefuu fayyadamna. Lafa gabbataa hedduutu jira. Ammallee oomishuun qamadii gabaa idil addunyaatti baay'inaa fi qulqullinaan erguudhaan waggoottan 5 itti aananitti biyyoota rakkoo keessa jiraniif ammoo qamadii deeggarsaan ni ergina. Kan ammoo walumaan ilaalla. Yeroo itti aanutti fedhii mana jireenyaa jiraattota magaalattii guutuu fi waliin ga'iinsa dhiyeessii bishaan dhugaatii qulqulluu magaalaa Finfinnee guutummaan mirkaneessuuf kutannoo olaanaadhaan akka hojjetanis kantiibaa Adaanech ibsaniiru. የከተማችን የመኖሪያ ቤት ችግር እንቀርፋለን። Rakkoo mana jireenyaa magaalaa keenya keessa jiru ni furra. Har'a bishaan dhugaatii qulqulluu darabeedhaan dhiyeessaa jiraachuun keenya beekamaadha. Haa ta'u malee pirojektii bishaan dhugaatii qulqulluu gurguddoo kanneen akka garbii, cuqqaallaa fi sibiiluun wayita xumuramanitti yeroo itti aanuu bishaan dhugaatii qulqulluu bifa guutuu ta'een jiraattota magaalaa keenyaaf ni dhiyeessina. Rakkoo bishaan dhugaatii qulqulluun wal qabatee jirus ni furra.